Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoaf alhamdulillahi naga kooti nageenyi fi kan jaalallaan kabajaadhaa bakka jirtan maratti na ga'u. Egaa daawwattootaan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti waneen isin barsiisu namoonni waatsaappiin biyya garaagaraadhaa isiniif bilbiluu dide haala waatsaappiidhaan biyya barbaadan yookiin bakka barbaadan bilbilachuu dandeessan yookiin haala waatsaappiin keessan itti isiniif bilbiluu nama barbaadanitti yeroo nama bilbiluu barbaadan isiniif bilbiluu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyeetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa akka waatsaappiin keessa isiniif bilbiluu yookiin waatsaappiidhaan namaaf bilbiluudhaaf VPN isin barbaachisa jechuudha. VPN keessaa jechuudha pilaastorii keessa galtanii VPN irratti isiniif dalaguun isiniif hima bakka sarchii kanarratti jechuudha. VPN proxy master ka jedhu ni buufatanii kana keessa piroo isaadhaa buufatanii jechuudha. Kan awwalaa kan ni buufatanii baay'ee isinii baa waan ta'eef piroo isaa buufachuu qabdan jechuudha. Asirratti piroo ka jedhu jira isa ni buufattu jechuudha. Yeroo buufattan jechuudha xawwaalii oofii irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan isinii fida. Yeroo haala kanaan isinii fide yeroo haala kanaan isinii fide asolii x sana kilik ni gootanii achi booda amma wanti gochuu qabdan xawwaalii connect gootanii jechuudha. Connect jedhamu kilik ni gootu hanga inni connect ta'uu isin eedda. Isin qofaadha VPN isin barbaachisa malee kun immoo ilaana akka qabu x dhootanii jechuudha. Amma kunoo dalagee jira. Asolitti kunoo qulfii baasee jira jechuudha. Amma xawwaalii waatsaap bira galtanii abbaa barbaadanii waatsaappiidhaa bilbiluu dandeessu jechuudha. Abbaa bilbiluu barbaadanii jechuudha ni galan. Isin qofaadha VPN barbaachisa malee immoo warra biyyaafaa xawwaalii nagaan dalaga jechuudha. Biyyarraa nagaan dalaga VPN barbaachisu. Isin qofatuun VPN fayyadamuu isin barbaachisa jechuudha. Malee namni inni kaan VPN barbaachisu jechuudha. Keessattuu biyya keenya irratti nagaan dalaga VPN tokko malee. Saalli waatsaapaa jechuudha. Biyya arabarraa immoo yookiin biyya garaagaraarraa warri isiniif hojjetu illee VPN kana connect godhatanii kanaan waatsaappiidhaan namaaf bilbiluu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin eegala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa biroos naga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uu dagatinadha waan hordoftaniif galatooma.